raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu. Amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya Roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akka nu wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu isin dhageessisaa Annaabasaa Waqjiraati. Itoophiyaa keessatti qabsoon hidhannoo akka filmaataatti akka hin fudhatamne taasisuu kan danda'u sirna abbaa irrummaa gaafa jijjiirame ta'uu ABO'n beeksise. ABO'n ijoo dubbii caamsaa 22 bara 2018 baaseen akka beeksisetti yeroo kamiyyuu mirgoo fi karaa maraan falmachuun dogoggoran qabu. Akka ABO'n ibsetti qabsoon hidhannoo kan filatameef waan impaayerri Itoophiyaa haga har'aatti sirna bulchiinsa abbaa irrummaa kan afaan qawwee qofaatti amanuu fi abdatu bulaa jirtuufi. Haala kana jijjiiruun kan danda'amu akka ABO'n jedhetti lallaba miidiyaa fi gowwoomsaa yerootiin miti. Akka addi bilisummaa Oromoo jala muree ibsetti sirna abbaa irree hundeerraa gaafa jijjiirame qabsoo hidhannoo akka filmaataatti fudhachuun ni hafata. Dubbii bakka bu'oota OPDO gidduu kana Dambidolloo irratti qabsoo hidhannoo gaggeessuun kan yeroon itti darbeedha jechuudhaan dubbataniif kallattiidhaanis ta'uu baatu deebii kan kenne addi bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo gaggeeffachuun mala mirga ofiittiin kabachiisuudha jedheera. Akka addi bilisummaa Oromoo deebisetti qabsoo hidhannoo akka tarsimoo qabsootti filachuu yaada duubatti hafaa kan taasisu jijjiirama bu'uuraa kan sirna dimokiraasii haqaa olaantummaa fi walabummaa uummataaf seeraa keessatti kabajamu argamsiisuu qofaadha. Addi bilisummaa Oromoo ijoo dubbii kana keessatti akka cimsee akeekkachiisetti jijjiiramni bu'uuraa kan uummattoonni mirga isaanii kabachiifachuuf qawwee kaasuuf akka hin dirqamneef wabii ta'u akka dhufuuf wareegamni feesisuu baasanii qaamota dhimmi ilaalu hundi waliin hojjechuun barbaachisaadha. Kanaan ala jedha addi bilisummaa Oromoo. Kanaan ala uummata filmaata biraa dhabnaan bilisummaa ofii qabsoo fi wareegamaan kabachiifachuuf karaa isaaf mijaa'een socho'u komachuu abaaruu fi doorsisuun rakkoo ture daran ammeessa malee furmaatan ta'u. Jilli adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataan hoogganamu har'a gara Finfinnee gale. Jila kana kan hoogganan obbo Leencoo Lataa akka ibsanitti akeekni gara biyyaa isaan geesse biyyattii keessatti qabsoo gaggeessuudhaaf haala dandeessisuu fi tarsimoo jiru irratti mari'achuufi. Jilli adda dimokiraatawaa Oromoo biyyatti gale 7 kan turu ta'uun beekameera. Jilli adda dimokiraatawaa Oromoo kana kan simate Abbaa Duulaa Gammadaa fi qondaala mootummaa Ihaadig ta'uun beekameera. Miseensonni har'a gara biyyaatti galan Leencoo Lataa, Diimaa Nagoo, Leencoo Baatii, Bayyanaa Sobaa fi Hasan Useen ta'uu oduun kun dabalee addeesseera. Maadheeleen garaagaraa Oromiyaa keessatti ijaaraman adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuutti fufanii jiran. Torbee kana keessa Oromiyaa roga adda addaarraa maadheeleen ijaaraman maallaqaa fi yaadaan adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo cina akka dhaabbatan beeksisaniiru. Maadheeleen kunneen maallaqaanis haa ta'u yaadaan woboo fi adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii qabsoo bilisummaa Oromoo utubuu fi jabeessuuf akka hojjetan beeksisaniiru. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessuu kan eegale bara 1973 keessa ta'uun beekamaadha. Yeroo sana kaasee dameesaa kan waraanaa waliin hidhannoo waliigalaa gaggeessaa akka jiru beekamaadha. Addi bilisummaa Oromoos qeerroo bilisummaa Oromoo ijaaruun qabsoon karaa dargaggootaa akka finiinu gaggeessaa akka jirullee kan beekamu. Yeroo ammaa kanas addi bilisummaa Oromoo roga hundaan uummata Oromoo ijaaruu fi qabsoo bilisummaa Oromoo kakaasuutti jabeessee hojjechaa akka jiru beekamaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa socho'us bakka adda addaatti haxxeedhuudhaan humnoota qubattuu diinaa haleelaa akka jiru yeroo adda addaatti ibsaa jiraachuunsaa beekamaadha.
Qoqqobbii addaa Ameerikaan Iraan irratti dabarsite Iraan akkan fudhannee beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Iraan Jaavaadi Zaariif tarkaanfiin Ameerikaan fudhachaa jirtu amala durbarte kan itti fufsiisu malee adda miti. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maayik Pampiyoon kaleessa Ameerikaan qoqqobbii cimaa fi addaa ta'e Iraan irra akka keessu ibsanii turan. Pampiyoon biyyi isaanii imaammata dogongoraan dhiibbaan irra gahaa jiraachuu ibsuun aarsaa hin malle kaffalaa jirra jedhaniiru. Itti gaafatamaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Federik Moogihaariin gama isaaniitiin tarkaanfii Ameerikaan Iraan irratti fudhattu balaaleffatanii jiru. Itti gaafatamtichi Ameerikaan waliigaltee niwukileeraa bara faranjoota 2015 keessaa ba'uun giddugaleessa lixaa kan miidhu ta'uu ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaa Iraan fedhii waliigaltichaa itti fufsiisuu yoo qabaatte kan itti fufan ta'uu fi dhimmi filannoo hin qabne ta'uu beeksisanii jiran. Pampiyoon ibsa isaanii keessatti garuu Ameerikaan mootummaa Iraan irratti qoqqobbii dinagdee maallaqaa wal qabate kan gattu ta'uu hubachiistee jirti. Chaayinaan immoo naannoo dukkana addeessaarra haala teessumaa jiru mirkaneessuuf hojjechaa akka jirtu gabaafte. Reuters akka gabaasaa jirutti qorannaa kanaafis Chaayinaan saatalaayitii tokko gara walaabuutti ergitee jirti. Saatalaayitiin koominikeeshinii Chaayinaa kun kaleessa ganama gara addeessaatti kan ergame ta'uun hubatameera. Chaayinaan qaama addeessaa lafarraa fageenya irratti argamu qorachuuf saatalaayitii yoo furguggeessitu biyya jalqabaati. Chaayinaan bara faranjoota 2030tti qorannoo walaabuutiin sadarkaa Ameerikaa fi Raashiyaan qaqqaban bira ga'uuf karoorfattee hojjechaa akka jirtu beekameera. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbeeti. Ittaansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa. Fayyida waa
Kun qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaan guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayoon qophii kana uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, ani qopheessaan keessan Aliyyii Galatooti. Sagantaa addaa keessatti waan qaban fayyadamaniiti waan hin qabne argachuu yookiin immoo waan qabaniin waan hin qabne jijjiiruu jechuudha. Kanaafuu duraan maal qaba, maaltu na bira jira, wanti namni biraa yookiin immoo sabni biraa, haalli biraa itti hajamu kana bira jiru maaltu jira jedhanii laaluun barbaachisaa. Ka biraa immoo wanti ani hin qabne wanti na barbaachisu ka bakka biraa jiru maali jedhanii adda baafachuu jechuudha. So akkuma suuqii jechuudha. So wadha isaa irratti ilaallaa jechuudha. Akka sabaatitti Oromoon maal biraa qaba, maal illee wanti isa barbaachisu ka inni ammoo hin qabne ammatti ka inni waan qabuun deeffachuu danda'u yookiin ammoo argachuu danda'u jedhu. Akka sabaatitti saba tokko wanti barbaachisu waa hedduu. Sabni kun addunyaa kana keessa tulee akkamiititti akka jiraatu jechuudha. Amma addunyaa guddatti kana keessatti biyyoota adda addaa hulee adda addaa kaaniran. Warri tokkoffaarra jiran warra waa ofii ittisuu, waa ofii dhooggachoo irra darbaniiti yeroo barbaadan abbaa barbaadan dhaanuu danda'an gola san keessa warra jiru. Warra amma high power jedhaniiti warra waa isaanii tuquu dhiisiiti boma kan keetuu si jalaa balleessaniiti cadhi jedhanii si tumanii akka kunoo yeroo ijoollee itti tuman akkasitti tumanii cadhisiisan warra humna akkasii qabanii jechuudha. Warri biraa warra middle power jedhaniiti warra jiddugaleessa warra gubbaa ta'uu barbaadu jechuudha. Warra akka gubbaa sanitti dhiyaachuuf ganama galgala warra gubbaa kana waan didiqqaan dhidhibu kanneenii jechuudha. Warri kuwwani aazirii isaan jechuudha. Warra biraa jedhaman isaan lakkoofsi isaaniillee hedduu waan ta'eef ammatti faayidaa isaaniillee guddaa miti, miidhaa isaaniillee guddaa miti jechuudha warra lamaan kanaaf.
Garuu akkuma kubbaa yeroo hajaman dhimma itti ba'an jechuudha. Addunyaa kanarratti fedhanuu biyya isaanii irratti warri gurguddaan kunniin dhaqee wal lola, fedhanuu nama isaanii fayyadamanii, fedhanuu qabeenya isaanii fayyadamanii, fedhanuu nageenya isaanii dhoogganii, fedhanuu nama barbaada irra kaayanii fi akkasuma jiraatan jechuudha. Meesan badhinnaan keessa seennee hin jennu san walumaan beekna. Haa ta'u Oromoon ammatti eessa jira yoo jennellee sunillee xiinxala guddaa barbaachisa. Isallee keessan seennu. Haa ta'u akka sabaatitti saba tokko akka inni milkaa'ee kabajaa of godhee waa ofii tiffatee waliin akkaataa inni itti jiraachuu danda'u wanti isa barbaachisu tokko seera wayii qabaachuu, seera itti bulu qabaachuu. Seera amma qabaachuuf ammoo biyya si barbaachisa. Oromoon biyyan qaba. Mootummaa ofii qaba ka jedhu ammoo gabaabumatti hin qabu. Maaliif garbummaa jala waan jiruuf. Ilmaan Oromoo Oromiyaan bulchaaranii biyyattii Itoophiyaa kanallee Oromootu bulchaara jedhama. Haa ta'u yoo Oromoo uduu bulchu Oromoon akkana rakkatu taate dubbiin badde mootummaan tokko mootummaa kan keekka jedhamu si rakkisuu duun taane waa ati hin qabne si uumee akkati guddattu, akkati jiraattu, akkati gammaddu, akkati sarra ufgattu, akka waa ati yaaddee hin jirre si godha jechuudha. Akkama mootummaa biyya faranjii kana jechuudha. Fayyaa kee si eegee, fayyaa yeroo dhibamte itti yaaddoftu, barachoo barbaadde yuunivarsiitii barbaadde seentee barachoo, biyya barbaadde paaspoortii si kennanii deemu, waan adda addaa waan sila amantii kan kee waan barbaadde amantee jiraachuu waa akkasii jechuudha. Mootummaan kan kee amma waan kanneen si godhuu miti, si ajjeesuu, si hidhuu, sunniin yoo mootummaa kan kee ta'e taate warri mootummaa kiyya jedhu hin beeku jechuun malanii sanillee dibeetii biraa barbaada jechuudha. So sabni tokko saba seera kabaju, saba seera qabu, seera qaba. Saba tokko akka sabaatitti wanti jiraachisu ka biraa aadaa walitti dhiyaatu, wal fakkaatu qabaachuu isaati. Oromoon aadaallee qaba. Seerallee baay'ee kabaja. Ka biraa Oromoon maal qabaa? Biyya qaba. Biyya Oromiyaa jettu qaba jechuudha. Harka isaa jiraattee baattee sun waan biraati. Biyya Oromiyaa jedhaniiti itti sararanii addunyaa kana keessatti akka isteetaatitti akka amma biyyaatitti illee warri fudhachuu baatee isteeta yookaan kutaa Oromiyaa jedhaniiti haa kaayanii malee lafa Oromiyaa jedhan Oromoo laandeetu jira jechuudha. Akka sabaatitti. Ka biraa sabni kuni lakkoofsa guddaa qaba. Lakkoofsa guddaa qaba. Biyya keessa jiru kana dachaa jechuudha. Uummanni Oromoo biyyan kana keessa jiru kana lama ta'a jechuudha. Uummanni addunyaa tanarra lakkoofsi akka Oromoo guddaa ta'eeti namni bulchaaru hin jiru amma. Yoo dogoggoree naqa jechuun hin dandeettanii namni bulchaaru hin jiru. Oromoo taate malee namni lakkoofsa haga Oromoo qabaatee namni biraa uf jala bulchaaru hin jiru addunyaa kanarratti. Oromoo qofa jechuudha. Kun amma waan inni hin qabneetti deebina. Garuu waan inni qabu wanti biraa lakkoofsa namaa jenne kun lafti isaa tunillee lafa gaarii waa biqilchitu, waa qabdu, waa irraa nyaachuu dandeettu, waa itti facaafachuu dandeettu, waa keessaa qottee baafachuu dandeettu irra jira jechuudha. Diinagdee yoo ilaaltu. Kanaafuu ummata gargaarsa diidaa isa barbaachisuu miti. So diinagdee illee hin qaba jechuudha. Ka biraa ummata amantii qabu. Amantii waan fedhettu amanu waan sodaatu waatu na uumeera jedheeti waa sodaatu hamaa irraa of eegu tokko jechuudha. Amantii qaba. Waan wayii sodaata. Waan gaarii hojjechuuf yaada ummata akkasiiti jechuudha. Ilaalchatti illee addunyaa kana keessatti ummata bifti isaallee bareedu jechuudha. Bifti isaa bareedu, nyaanni isaa bareedu, sirbi isaa bareedu, ummata hulema barbaaddee duufidde irraa hin saalfanne tokko jechuudha. Bakkuma barbaadde addunyaa kana keessa duufidde wanti isaa si saalchuu miti jechuudha. Wanti hedduun waan babbareedaa, midhaagaa addunyaa illee tajamtu qabaa jechuudha. Seenaallee seenaa boonsaa qaba. Ummata yeroo dheeraallee addunyaa tanarra tureeru. Sivilaayizeeshinii ofii qabu jechuudha. So waan kana mara uduu qabu maaliif rakkatare ka jedhu. Amma wanti inni dhabeeru maalire? Yoo amma waan an jedhu kanneen mara qabaate uduu Oromoo ta'e nama hin jechisiisure. Garuu ammatti uduu kana mara qabu
du'aa, ajjeefamaa, hidhamaa, qeerraa biraa, bishaaniin dhumataa, dhibeen dhumataa, beelaan dhumataa, waa adda addaatiin dhumataara jechuudha. Kunniin kanneen maratu qabu. Wanti inni dhabeeru mirga yookaan immoo bilisummaa. Bilisummaa yoo argate mootummaa ofii qabaata yeroo san seerri isaallee huja. Maaliif wanti amma gammaa laakkee kunniin martuu garbummaa jala jiraa jechuudha. Ka isaan malee isaa miti ka itti fayyadamu. Isaa miti ka to'atu. Kanaafuu waan isa bira jiru kana fayyadameeti akkamitti waan isa bira hin jirre kana argachuu danda'a. Waan agammaa Oromoon godhe keessaa tokko lakkoofsa ofii fayyadameeti lakkoofsa hedduu qaba. Lakkoofsa ofii fayyadameeti hulee maratti warra isa garboonfate kana bayaa gala dhoggee nagaya dhoggee akka isaan waa hojjetan dhoggee Oromoon akka mul'atu godhee jechuudha. So lakkoofsa fayyadame. Kabiraa haala mootummaa kana dadhabsiisuu keessatti aadaa ofii, amantii ofii, waan adda addaa waan qabu kana fayyadameeti sabni biraa ka isa keessa jiru akka hin tuqamne godheeti sodaa qara sabni biraa isarraa qabu diqqeesse. Kanaafuu Oromoon yoo bulcheen illee rakkoo hin qabne Oromoo wayyaa haga namni jedhutti gara sidhiibee jechuudha. Garuu ammallee bilisummaa hin arganne. So kanaafuu bilisummaan yoo dhufne rakkoon Oromoo rakkoo siyaasaati, rakkoo dinagdeetii miti. Dinagdee rakkoon qaba garuu rakkoon isaa rakkoo dinagdeetii miti. Rakkoon isaa ka furamuu danda'u rakkoon siyaasaa Oromoo yoo furame. Yoo rakkoon Oromoo siyaasaa hin furamne taate wanti Oromoon hin qaba jennu kunii fi Oromoonillee qabeenya warra Oromoo bulchaaruu ta'aa jechuudha. Kanaaf waan qabu fayyadamee Oromoon waan hin qabne san akkamiin argachuu danda'a? Ka duraa fuula ofii gara waa hin qabne kana deebisu. Fuula ofii gara waa hin qabne kana deebisu. Wanti hin qabne bilisummaa. Kanaafuu uummatni isaallee, qabeenyi isaallee, beekumsi isaallee, amantiin isaallee, yeroo isaallee gara bilisummaa yoo fuulaan achi qajeele bilisummaa kan argateeti, biyya ofii deeffateeti, nagayaan mari'atee nama isaa ta'u bakka buufatee, nama dandeettii qabu bakka kaayatee, namoonni dandeettii qabaniif amala gaarii qaban kunniin ammoo jiruu Oromoo kun akka wayyaa'u godhuu danda'anii jechuudha. Adda diinagdeen yoo sobamte, karaa sii baasu, nyaata sii kennu, maalii wanti adda addaa kunniin martuu rakkoo Oromootiif furmaata hin ta'u. Rakkoo Oromoo ka furamu rakkoon siyaasaa yoo furame. Kanaaf Oromoon maal godhuu qaba? Ka duraa siyaasaa akkamitti biyya teenya deeffannaa irratti namuu fuula deebisuu qabaa jechuudha. Wanti ati hin qabne bilisummaa waan ta'eef, rakkoon kan kee rakkoo bilisummaa waan ta'eef fuula kee akkuma kaameraa yeroo fotoo kaasanii fookasiin bilisummaa ta'uu qaba. Nama bilisummaa kan kee fiduuf hojjetu maraa waliin hojjechuu qabda. Abbaa fedhe haa ta'u. Nama bilisummaa kan kee fidu maraa walii hojjechuu qabda. Riskii fudhachuun sirra jiru maraa fudhachuu qabda. Waan alagaan si godhu irratti, waan si rakkisan irratti fuula kee deeffachuu hin qabdu. Kuni yoo ati rakkoon kan kee ka siyaasaa kan furamne taate ittuma fufa. Isa laakkayuun bu'aa si hin qabu. Miidhaa sirra ga'u, si hidhuu, si ajjeesuu, maal godhuu kunniini yoo ati rakkoon kan kee ka siyaasaa furatame ati namoota Oromoo miidhan kanallee seera dhiyeessuu, adabuu, waan adda addaa godhuu ka dandeettu yoo rakkoo kan kee furatte. Yoo rakkoo kan kee kan furanne taate rakkoon kan kee kun ittuma fufaa jechuudha. Kanaaf wanti Oromoon godhuu qabu waan qabu kana kan laakka'eef ka biraallee walitti dabaleeti bilisummaa ofii fiduuf, mirga ofii deeffachuuf, biyya ofii deeffachuuf, nagayaan jiraachuuf, biyya ofii guddifachuuf hojjechuu qaba. Ilmaan Oromoo martuu tokko ka waa beekus, ka waan beeknes, hamaanis, ka Oromoo hojjetus, ka Oromoo irra hojjetus martuu bilisummaa isa barbaachisa. Yeroo bilisummaaf deemnu nu martinuu fuula keenya gara warra bilisa nu dhooggeerutti fuula keenya deeffachuu qabna. Isaaniyyuu yoo danda'an akkaataa itti jijjiiraniiti isaanillee bilisummaa keenyaaf dhaabatanii nu gargaaran irratti hojjechuun guddisee barbaachisa.
So tokko fookasii godhuun barbaachisaa jechuudha gubbaarratti akka ilaalchaatitti bakki nuti xiyyeeffachuu qabnu rakkoo hedduu uduma jiru ka diinagdee ka fayyaa ka maali udu jiru rakkoo irratti nuti xiyyeeffachuu qabnu rakkoo siyaasaati. Rakkoon siyaasaa yoo furamne rakkoon kuuwwan hin furamu. Focus. Lammaffaa warra bilisummaa keenya harka qabatee taa'eeru kana yoo isaan bilisummaa keenya nagaa nutti hin kennine nullee nagaa dhoogguuni. Maaliif ati bilisummaa dhabdeet isaan nagaa qabaataniit jiraachuun qajeelaa miti. Kanaaf nagaa yoo dhooggite bilisummaa kan keessaan illee nagaa ofii argachuuf jecha giddima sii buusan si torkaa buusaa jechuu waan gootan. Kun ammoo waan dalagnu kana keessatti namoota dandeettii qaban, namoota waan tokko dalaguu danda'an, namoota muuxannoo qaban hinnaa maraa hujii bilisummaa barbaachisu kana achi kaayachuun wanti Oromoo akka afotti ariifatu gargaara jechuudha. Kabiraa yeroo ammaa kun yeroo ebalu kana balleesse ebalu akkas ta'e ebalu akkana ta'e maalii jedhaa deemanii miti. Uummata akka faayidaan qabu. Dhukkubbii namni gariin nu dhukkubseera, namni gariin waa balleesseera, namni gariin waan hin taane jedheera. Maal sii godhare? Ammatti waan sana haasa'uun akkami bilisummaa fida? Bilisummaan fidu. Ammatti beeki bilisummaan ta'e wanti hagammaa turteefi waan namoonni waa balleessan hedduu jiraniif utuu hin taane waan warri waa midhaassan lakkoofsi isaanii diqqaa ta'eef. Warra waa balleessuu miti rakkoon. Warri waa midhaasuu diqqaachuu malee. Adaduma warra waa tolchu. Warra Oromoo dalagu, Oromoo yaadu, Oromoo wareegamu lakkoofsi isaanii baay'atu bilisummaan kennas dhiyaataa deemti jechuudha. Gaafa bilisa baanillee warri waa balleessan, korraaptii ta'an, nama gurguratan, waajibban, nama adda qoodan kunneen hin jiraatan. Haa jiraatanillee. Isaanillee yoo hin jiraanne jiruunuu sitti hin tolu. Isaan jiraachuu qaban biyya addunyaa kana keessatti biyya mara keessaan jiran. Warri waa adda addaa dalagan faallaa ummataa deeman ummata miidhan waa ummataa nyaatan ummata adda qoodan lola keessaa waa buufatan kunniin addunyaarra hin jiran. Isarratti deebuun gabaa isaanii baay'isu. Wanti nu barbaannu bilisummaa waan ta'eef warra waa balleessan utuu hin taane warra waa midhaassan akkamitti gargaarree waan nu barbaannu san akkamitti fiduu danda'ani. Abbaan fedhee dalagu biyyaa dalaganii alaa dalaganii eessaa dalaganii wanti nu barbaannu sun dalagamaarra akka dalagamaaru akkamiin beenna. Mee malkanni isaa maali? Oromoo hin dalanna martu Oromoo akka dalagaara maaliin beenna? Maali ragaan? Wanti kun afos siqaara wayyaara ka jedhu akkaataa assasiitti godhan waan tokko bakka duraarraa gara afotti akka deemaaruuf akka deemaa hin jirre. Waan namni dubbatuun utuu hin taane kana madaallu waan namni hojjetuun ta'uu qaba. Dubbin illee gaarima garuu wanti ilaaluu qabnu maaltu dalagamaara? Maaltu siqe? Ebalu maal godhe? Wanti inni dalagisu akkamitti bilisummaa Oromoo afossisse jenneeti laalu. Yeroo waa akkanaa goonu waan hin qabne akka argannu goonaa jechuudha. Kanaaf mee akka dhuunfaatti ta'e akka sabaatitti akka hawaasaatitti bakka nama bakka tokko jiruutitti waan qabnu kana yoo maal goone waan hin qabne argachuu dandeenya jettanii akka toopikiititti uduu mari'attanii maal inni wanti isin bira jiru ka uduu dhabdaniyyuu homaa isin hin goone wanti gariin jechuudha akkuma furaa dur balbala biraatti hin bantan qabatanii deemtan jechuudha namni gariin. Yaadallee kam akkasii qaba namni gariin. Yaada armaan dura wanna ta'e ka amma hoyinuu ittiin goone qabattee teettu ka bakka qabatee taa'u jechuudha. Kanaaf waan garii ka isin bira jiru achi bakka biraatti baasaniiti waan barbaadan ammoo galchuu jechuudha. Akkuma kunoo meeshaa manaatti jijjiiratan jechuudha. Maal inni wanti exchange kun akkuma suuqii kana wanti nu bira jiru achi kennine wanti nu fudhan. An akkana mul'atutti rakkoo Oromoo guddaan amma harkaa qabu bilisummaa mirga dhabu. Kanaafuu ilmi Oromoo martuu waan kanarratti fuula isaa akka deeffatu waan kanarratti fookasii akka godhu nama waa balleessu utuu hin taane nama waa tolchu jala deemee gargaaru waan gargaarsa saniin wanti nu barbaannu dhufa jechuudha. Kanaafuu mee bakka jirtanitti waan nu bira jiru yookaan waan qabnuun akkamitti waan hin qabne arganna ka jedhu kana irra mari'adhaa isin jedha sagantaa mana jireenyaa kan dhalles mara raawwataa yeroo gaarii fayyada. Hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture.
daqiiqaa 30 waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Qophiilee keenya Sambataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.